malee amantii miti irreechi jecha. Yoo irreechi amantii shirkiidha ka waaqeffannaati jettan immoo abbootiin amantaa waaqeffannaa gadi bahanii haa labsani. Akka obboleessi kiyya Kiyaar Bashiir jedhetti waaqeffannaaf irreechi adda addaa irreechi shirkii miti jedhe. Jarri abbaa gadaa immoo warri waan kana sirriitti beekanii itti amananii jiran maal jedhan shirrii irreechiniif waaqeffannaan tokko jedhan viidiyoo ilaalame. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Akka waaqeffannaa fi irreechi tokko ta'e bakka waaqeffannaan dhaqanii itti rabbii jaraatiif galata galchanii mukatti dhadhaa dibanii akkasuma bishaan cuubatanii waaqa garba gurraachaa waaqa garaa garbichaa amantii jaraatiin afaan amantii jaraatiin akka jirii rabbiin kadhatan sirriitti ibsaniiru viidiyoo abbaa gadaa kanarraa hubattaniitu. Kun immoo waan seera islaamummaa cabsuudha. Waan tokkummaa rabbii nama dagachiise shirkiitti nama galchuudha. Akka obboleessi kiyya amma jedhetti Kiyaar Bashiir tokkummaa Oromoo cibsaa jira. Tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf nuti uummanni muslimaa mana amantaa kiristaanaa afaan Oromoo dubbatu dhannee achitti ayyaana jaraa wajjin kabajuun tokkummaa Oromooti jedhanii islaamummaa deeguun hin ta'a. Akkuma sana bakka mana amantii waaqeffannaa kan dhaquun akkuma isa kan mana jaraa amantii kiristaanaa dhaquun dhowwaa ta'e akkuma kiristaanii masjiida keenya dhufanii ayyaana keenya kabajuun jiraa irratti dhowwaa ta'e jechuudha. Akkuma sana hunduu daangaa qaba. Islaamni daangaa qaba, kiristaanis amantiin jara kaanis. Nuti immoo jarri gabbahanii amantiin kun amantii islaamummaa waan balleessuu hin qabu kottaa kabajadhaa jedhan nutti himuun hin barbaachisu. Jarri gabbahanii dubbatanuu jette kan beeku waa'ee keenya nuyi ummata islaamaatu qur'aanaan ajajamna. Qur'aanni hin dhaqinaa bakka shirkiiti. Bakka ummanni itti wal gahee waan jaraa geggeeffatudha. Aadaa kan jaraati amantii jaraati malee amantii islaamaa hin balleessa waan jedheef kun aadaa Oromoo bakka buutuu hin ta'in amantii waaqeffannaa akka ta'e jaraa sirriitti mul'ataa jira. Nu immoo Oromummaadhaan dagamnee amantii keenya dagachuu hin qabnu. Mirga Oromummaa keenyaa hin kabachiifannaa, hin qabsoomna, garuu rabbii keenyatti daballee shirkii hin hojjennu abadan. Kan hubachuu qabna maaliif akka addunyaarra dhufne jechuudha. Wantan viidiyoo kan kee kana ol baaseef namni baay'een si ordofaa. Sababa kan kee namni waan kun shirkii miti jedhee dhaqee itti galee jedhe Kiyaar. Saba isaanitti itti gaafatama. Namni shirkii miti jedhee itti galee dhaqee waan kana dhaqee jedhee atis itti gaafatamta. Kanaaf uummanni si dhagee hunduu kan dhagee irraa deebi'ee jedhee atillee badii sana irraa deebitee yoo tobatteetti rabbi sirraa qeebala. Ati immoo nama waaqaree deebi'ee jirudha. Nama si wajjin jiru ta'atee asitti godheetti fakkaata malee waan kana dur waan wallaatteetti hin fakkaatu. Uummata hojii waan jirtuuf tarii asiin dagamteetti fakkaata. Kanaaf shirkii irraa wal dhoowwine mana amantii jaraa dhaquu dhiifne aadaa Oromoo keenyaa garuu waan islaamummaa hin tunne kabajachuu qabna. Irreechi shirkiidha. Shirkiidha jarris himaniiru. Nus kitaabni keenya Qur'aan lafa nu kaa'eera. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo muslima taateef irreechis hin laallatu. Wanti tokko nu godhu guutee jira namana sababa maaliif jedheen malkaaf tulluutti amana. Irreechi shirkiidha jaallattus jibbituu maqaa Oromummaa warrachi sirbitu. Oromummaadha jettee hin laaqamin shirkiini daangaa rabbii cabsitee yoomuun jiru milkiini. Waan baay'ee waliin qabna gaafa jireenyaaf du'aa muslimni irreeffachuuf akkamiin laga bu'a. Amantiin huccuu miti yoo feete lafa keessee yoo feete kan uffattu. Amantiin namas miti yoo barbaadde kabajjee yoo feete kan tuffattu. Yoo tokkummaa barbaadde dhugaadhuma qalbiini amantii kee jabeessinee sodaadhu rabbiini kalaama rabbii diigdee tokkummaan fiddun jiru irreechirree kee miti meetoo badhu yaatiru maqaa Oromummaatiin nurraa dhiisaa fakkeessaa nama dhugaa barbaaduu fi ni mul'ata akka addeessaa isa bira waa qabuun rabbiin keenyan jaallatu yoo muslima taatee fi irreechis hin laallatu. Yoo muslima taateef irreechis hin laallatu. Wanti tokko nu godhu guutee jira namana sababa maaliif jedheen malkaaf tulluutti amana. Irreechi shirkiidha jaallattus jibbituu maqaa Oromummaa warrachi sirbitu. Oromummaadha jettee hin laaqamin shirkiini daangaa rabbii cabsitee yoomuun jiru milkiini. Waan baay'ee waliin qabna gaafa jireenyaaf du'aa muslimni irreeffachuuf akkamiin laga bu'a. Amantiin huccuu miti yoo feete lafa keessee yoo feete kan uffattu. Amantiin namas miti yoo barbaadde kabajjee yoo feete kan tuffattu. Yoo tokkummaa barbaadde dhugaadhuma qalbiini amantii kee jabeessinee sodaadhu rabbiini kalaama rabbii diigdee tokkummaan fiddun jiru irreechirree kee miti meetoo badhu yaatiru maqaa Oromummaatiin nurraa dhiisaa fakkeessaa nama dhugaa barbaaduu fi ni mul'ata akka addeessaa isa bira waa qabuun rabbiin keenyan jaallatu yoo muslima taatee fi irreechis hin laallatu. Kan rabbiif jiraatee rabbi isaatiif du'u irreeffachuuf jecha laga keessan bu'u warri gochaa kanaaf abdiin jalaa gu'u qophiidhaan eeggataa aga irreen ga'u
dhugaa sheeka keenyaa warri dabsitanuu seera amantaallee warri cabsitanuu irreecha kottaadhaaf warri labsitanuu kunnuun ilaallatu akka obsitanu tokkummaa yoo ta'e kan waliif dadhabu malee irreechaadhaaf karaarraan dadhabu dirreettis as bahee irreecha lallabu borfoon isaa kutee abiddaan qallabu waahi irree kaamnaan warri guurtan fuulaa nuti irreechaadhaaf yoomuun baanu duula haraama yoo jette hundasitti duula aadaa keenya jedhee afaanin si tuula muslima itaanaan yoo afeesiif tola.